Nageenyi keenya bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Daawwattootaaf jaalattoota kuttaa Itoophiyaa akkam jirta? Nagaa keessanii? Jirra. Har'a immoo seenaa nama guddaa tokko qabannee dhufnee jirra. Nu hordofaa isiniin jenna. Seenaan hin dhokfamu, hin jallifamu, hin awwaalamus. Haa ta'u malee garuu Itoophiyaa keessatti seenaan dhokfamaa, awwaalamaa ture. Kun beekamaadha. Fakkeenya kanaa immoo taatee seenaa Oromoo irratti ta'aa ture ilaaluu hin danda'amu. Haa ta'u malee seenaa awwaalamee fi dhokfamee ture kana dhaloonni har'aa kun, dhaloonni qubee kun addunyaatti baasaa, aduutti baasaa mul'isaa jiru. Fakkeenyaaf aartistoota keenya fudhachuu hin danda'amu. Aartist Haacaaluu Hundeessaa seenaa Balaayii Zallaqee Qilxuu nafxanyoota wajjin kokkee wal qabuudhaan Balaayii Zallaqee Qilxuu eenyu akka ta'e beeksisaa sirbaa tureera. Kanaaf dhaloonni har'aa kun seenaa kana irratti hojjechaa jiru jechaadha. Seenaan Oromoo bal'inaan kan barreeffame seenaa jaarraa 16ffaa keessa Oromoon lafa bal'ifachuuf taasise sana duwwaadha. Inni kun immoo sochii lafa babal'ifannaa uummata Oromoo kallattii kaabaan hanga laga Mormor yookiin laga Abbayyaatti taasisanidha. Kaaba Itoophiyaa amma Walloo, Tigraay, Goojamii fi kanneen kana keessa Oromoonni danuun jiraachaa turan. Balaayii Zallaqee Qilxuu maqaa masoo Abbaa Koostir jedhamuun beekamu. Bara 1902 hanga 1937tti. Abbaan Koostir jecha akkas jedhuun beekamu. Gantuu biyya ishee gantee baddu gaafa dinni fonqoluu galtu hin gabbarru jechuun dhaadatu. Gaafa barri namaaf dhufe akkasuma inni gurraan moo'e moo'ameetti inni dhugaan moo'e gaara injifannoo irra dhaabbatee geerara. Balaayii Zallaqee gooticha Oromooti. Akka saboonni biraa ofitti maxxansanii goota keenya jedhamu yoo hin taane dhugummaan isaa gadi fageeffamee gaafa laallamu Balaayii Zallaqee Qilxuu gooticha ija barbaadaa ilma Oromooti. Akkuma qe'een abbaa qabdu dhugaanis abbaa qabdi. Maqaan isaa amma akaakilee abaabilee isaatti Balaayii Zallaqee Qilxuu Aayyoo Galgaliidha. Kun Oromoo ta'uusaa guutumaan guutuutti ibsa jechaadha. Isaan garuu Balaayii Zallaqee jedhaniiti Qilxuu iddoo jedhu kanatti qixa'u jedhu. Qixa'u miti Qilxuudha. Kitaabonni tokko tokkos qixa'u jedhaniis warri barreessan jiru. Qixa'u yoo ta'e isa booda kan jiru galgaloo aayyoo galgalii aayyoon afaan Oromoodha. Galgaliin afaan Oromoodha. Kun Oromoo ta'uusaa ibsaa jechaadha. Karaa haadhasaas Balaayii Zallaqee haati isaa Xaayituu Allaanaa jedhamti. Isheenis Oromoo Wallooti. Oromoo Booranaati jechaadha. Kanaafuu Balaayii Zallaqee karaa haadhaas karaa abbaas Oromoodha jechaadha. Isa kana garuu namoonni gootummaa isaa kana ofitti naannessuu waan barbaadan duwwaadhaaf Balaayii Zallaqee zar minaam jedhanii ittiin jaju jechaadha. Tooftaan Balaayii Zallaqee ittiin beekamu riphee loluudhaani. Tooftuma kanaan xaaliyaanotaan baandotaa fi faashistii xaaliyaanotaa hedduu boqonnaa dhoowuudhaan dirree waraanaa garaagaraa irratti xaaliyaanii mo'achuun mo'umsa gootummaa isaa mirkaneessee ture. Tooftaa waraana gooticha Oromoo Balaayii Zallaqee Qilxuu irra aanuu kan dadhaban xaaliyaanonni abdii kutatanii akkasumas nama akkamiin nama jabaa akka ta'e illee dhugaa baafii turan. Jabinaa fi gootummaa goota kanaa fi goota Oromoo akkasumas goota biyyattii kanneen birootiin xaaliyaanonni biyya gadhiisanii biyyaa ba'an. Yeroo Haayile Sillaaseen kolugaltummaa biyya Ingilizirraa gara biyyaatti deebi'u loltoonni Balaayii Zallaqee naannoo 40,000 hanga 45,000 ta'u jedhamee eegama. Akka deebi'eenis namoota hedduuf aangoo gurguddaa kenne. Balaayiif ammoo aangoo xiqqoo kenneef. Kana malee Balaayii Zallaqee goota faashistii barbadeesse ta'uu waan beekuuf of shakkee akka dhaqee isa gabbaru ajaje. Balaayii garuu gantuu biyya ishii gattee baddu
gaafa diinni fonqolu galtu hin gabbarruu jedheet dhumasaa itti hime. Dhumarratti ministeeronni Haayile Sillaasee 12 ta'an erga mari'atanii booda Balaayii Zallaqee Qilxuu fi obboleessi isaa akka fannifamu akka ajjeefamu murteessan. Haayile Sillaaseenis adabbii kana mallattoon mirkaneesse. Ji'a Guraandhalaa bara 1937 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Balaayii Zallaqee fi obboleessi isaa fannifamanii ajjeefaman. Balaayii Zallaqee Qilxuus wayita fannifamu yeroo funyoo itti kaa'ame sanatti akkas jedhee dubbatee ture. Ani du'an sodaadhu. Osoon du'a sodaadhee Xaaliyaaniin hin lolu ture. Ani lubbuu koo caala biyya koo nan jaaladha. Murtiin kun anaaf salphaadha. Gadheen Haayile Sillaaseedha. Yeroo rakkoo baqatee lafa nuti bilisoomne irratti mootii ta'uuf dhufe. Ani har'a fannifamus ati fannoo jalaa hin baatu jedheenii jedhama. Gootummaan aarsaadha. Gootummaa cichooma. Gabaabumatti seenaan Balaayii Zallaqee kana duwwaa miti. Har'aaf irraa ammoo gabaaba duwwaa isin dhiyeesse seenota seenessa biraati amma walitti deebi'utti nagaan naaf tura isin jechuun barbaada. Galatooma. Asumaan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isin jedha. Bye.